طيبة؟ اوكي نغانو توري طيبة اتفو في نكوكيت كوكيت مويتي كاسي أكاك نفتو نجاكي سني أبيف قالني آتو وغانا غان نفتسين جنة يادكي نرغي ستيني يانا ياو يادك بابا أي أجير أجي فلاتوري أدي بري توبياكو ما كودنا نغالشافي يوم بتي برباد جاجا بودن بيتا ميتي أنا كانوا ما تغالشافي لك naaf jiraadhu galatoomii rabbi dachaadhaan bakka siifaa buusu niyyaa keetiin ni garuu deebisuuf qophiidha warreen ol seentanuu fi galatoomii kookeetti daraseenyi nu ergi fooloo baakinaa deebisishi. Ayyaan malee ani mana madaamii jira nama ergutti himaa fi isaan arganiif. Daraseenyi immoo ofii fudhuu nu ergi galatoomishi. Hayyee. Obboleewwan as jala jirtan kuno si barreessaa jiranne obboleewwan haaraan hin dhageenye yeroo dhaga'u kan hin dhageenye jiraatanii jasti obboleessi keenya tokko obboleessa keenya tokko yeroo ammaa kana maallaqa wal dhabanii jiru. Wal dhabdee kanaaf immoo amma inni furmaata argatutti obboleessi keenya Mubaarak immoo ofirraa kaffaluu fi akka namaatii daanamaati waan ta'eef namoonni daarraa qaban sun baay'ee kokkee qabaa jiru waan ta'eef yeroodhaaf namoonni maallaqa lafa taa'ee jiru qabdanuu naaf kennaa sagalee jiru erga silaatii siin tageessaa jira. So isa akkas miira keessa galee dubbatu immoo namni kaleessa isiniif dadhabaa isiniif bu'aa isiniif cinqamaa lubbuu hiriyoottan bolottan keessanii hambasaa ture adda akkas ta'uu hin qabu. Isin immoo waan qabdanuuni ayi deeggarsa ayi dan kaffalanii kan jettan ol seenaa isiniin jira. Mee hawwii dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam hawwii shawaa dubbadhu mee. Anis pernah galcha burganama resiti mobilata erga accounting. Kuma kudan hawwii sha'awa galatoomii qaalii koo yoomitti barbaadda? Ana kana resiti ergaafi. Daraseenyi naafis ergi rabbi dachaan bakka siifaa buusu akka rabbi siifaa eegu galatoomishi. Mubee gachanaa erga kan kunoo si ergee jira. Eshi kamal dubbadhu mee moitii kaasii. Kamal dubbadhu. Sergei Rawisha galatoom ulfaadhu. Gammee koo sirriitti nuun ibsine kan jettu gammee asirratti waan ibsa miti yaa'u wanna nu irra jiru dhagaa jirtu. Obbolee Kaisaa already yeroo ammaatiif kan wal biraa qaban walii galuu dandeenye waan ta'eef soo simmaanni kan barbaachisu maallaqa inni barbaade namni kennitanii fi ji'a ja'aan booda fudhachuu dandeessan obbolaawwan isaa jaalleewwan isaa ol seenaa kanuma qofa waan biraa miti ajandaa biraallee asaa dheeraan barbaadu ol seenaa lakkoofsa torba barreeffadhaati annaa akkasii mee taaptaap godhaa warreen kaan immoo sheer godhaa. Gasti ergadhaa yookiin torba barreessaa namni mooditira qabdan ona harkisa. Kamal maaliif buute gaa? Na akkasii obboleewwan qaqqaalii baay'een xiqqoodha kun silaa akkas ta'uu qabu dubbichi. Mee Karimaa dubbadhu. Karimaa? Fikir dubbadhu moitii kaasii fikir. Foozii dubbadhu. Foozii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زينب شبكان أنا اللي أنكاونتي نافر كيبريك مكرني الكافي دي فوزي يوميتي إمبرباد مالك كان ترتيا جميع كنت كيس برباد. No, I'm barbade tonta nemu be ma firga malila barbado. Galatun yubulumman kana jechaan qofa osoo hin taane siif jira siif duna kan jettanu. So nuuf jiraadhu foozii koo rabbi dachaan bakka siifaa buusu akkaawuntii si ergee jira fooloo baakii na godhiiti keessaan na ergi daraseenyi challeeshi. Ayyee kwasi godhamu. 10,000 barteenki yeroo biraa immoo baay'inaan already. Ankaawuntii. Si ergee jira.
سيرجي جرا كيسالا دي مبين سيرجي جرا ايش فوزي بنت اسلام كان جرو كان اوكي بودي فوزي كان جرو كان في اوكي غوتي كيسان ارجيتا اوكي mucaa sun kan jedhu kun ergadhu malee si gashuun danda'anii si harkisuun danda'an abdiyyee muyitii kaasime abdiyyee muyitii kaasii abdii jimmaa muyitii kaasii kamal muyitii kaasii. Assalamu alaikum warahmatullahi shabaka kiyya. Waalaikum assalam. Ayya abshir inga kawan akun kabu me dubbadu kawan. Mubarak akkam nagaa fayyaadha. Mubarak Kamal dubbadu me. Mubarak tokkoffaa dhiifama rabti ramadaana dhageeffadhu takkaanarraa ramadaana rabti anaafsi wallola qabna. Dhiifama garuu nimticha nyaate kana dhugaa rabti. Yoo rakkachuu miti dhageessaa yoo rakkachuu miti hadha azaaba keessa galtee nama dhiifama siin godhusiif. Okay. Nangargaarin naalikeessi. Maaliif? Naalikeessi nangargaarinis. Kamal. Baga si nyaate ka baga si nyaate dhiira si nyaate kalaas. Dhiira si nyaate baga si nyaate. Kamal. Dhaggeeffadhu. Koy muyitiin godinaani. Almaara buteera maal jettee dhufte? Kibbonaa rabsaatu. Almaara rabsaatu. Nuraddiin. Assalamu alaikum. Nuraddiin kanaan muqabiraati. Kamaali. Dhageeyyii Ramadaana afootu na jedhedha. Haadha koo qabrii keessatti waan jedhaatu handagachuun danda'u. Dhiifama Abshir. Addii kanas waan jenne turumbaduu dhiifama jedhaa jira waan ta'eef rakkoon qabu kayri inshaallah mubiin amma miira keessa jira Kamaal yeroo biraa dubbachiista ishee ana keessaan dubbachiisi. Nuraddiin mee dubbadhu. Ramadaan walitti mukajina yinga. Maallaqan sirraa qabaa. Birrii 400 nyaatte gargaarsaan jedhee mana maammeetti bakka hunda deemannaani fideennaani reesitiin si fidaa qoy jedhee kijibe. Namni tokko 400 nama gargaara jettanii yaaddu isa yaadattanii 400 maqaa gargaarsaatiin narraa akkaawuntichi maqaan isaa inni hordoftoonni kun yaadattu jedhee. Gaafa sadaqaa. Gaafa sadaqaa sana. Okay. Allahu akbar. Khair inshallah. Nuraddiin mee dubbadhu. Yaadattee mana keettuu haasofni. Yaadattee gaafa miskiin. Maqaa gargaarsa Oromootiin narraa fudhatee jedhee jechuudha. Maqaa na balleessaa. Hadha dhiifama naa godhi. Rabbi dhiifama naa godhi. Abshir. Isaas nan beekaa. Hattoota tokko nan beekaa. Sagalee jedhaatii. Nuraddiin dubbadhu. Anis egaa akkamitti mee maallaqa isin qunnamsiisuu danda'anillee garuu jabbuutiin jira. Nuraddiin mee dura amma kan gargaaru gochuu dandeessaa yoo already liqii isaa ta'u waan yaaddamee nutti ibsi yaada kee gabaabsiiti namni biraan dubbatina please. Nama qofaan. 5,000 akkasii yoomitti akkasii sii deebi'uu barbaadda? Amma guyyaa 5 keessatti. Ji'a. Aye. Ji'aatti already seenyii amma. Guyyaa keessatti galchaatti barbaade. Guyyaa 5 itti galchaatti barbaade. Okay. Nuraddiin guyyaa 5 galchitaa birricha. Galchuu hin danda'a laakiin keessa naa ibsi. Nuraddiin kennaafii jira. Okay, kennaadha miti immoo adeemnee akkasiin jedhinaaf ta'uu naan ta'e isin isaasin. Birrichi akkasii deebi'uuf yoon barbaaddaati Nuraddiin. Maal nan gaafataadha afaan Oromooti. Ji'aatti kan adeemu barbaada. Ji'a kamitti? Ji'a meeqatti? Amma ji'a meeqaffaa siirraa. Yoo Nuraddiin dhaggeeffadhu akkam goona beektaa ammaaf ji'atti deebisuu hin dandeenyu waan ta'eef nuuf golchi dhiisishii. Ayyaa. Ayyaa abshir rabbi sirraa jaallatu galatoomi thank you naddo yaallan abbaate. Namni biraa mee dubbadhu. Akkam nagaa jirtu? Galanni isaan badin nagaa keetii? Baga jiraattan isin jedha maal akka ta'e garuu hin baranne ture. Dura yeroo geemaa san ture daawwachaa ture xinnoon torkiin baastee turte keessa. Ayyee qoy atillee muyitii qabadhuuti yeroo namoota kaaniif ibsinu siif ibsina nama biraa dubbisna nama biraa naagalchaame yoo jiraatanii nama biraa naagalchaa obboleewwan asirra jirtan waan isiniin jedhu yoo dhageessanii gurraan qabaanne akkuma sila isiniin jedhaa ture
namni profaayilii Okeetti hedduu takkan gammada abshir ilmi namaa si'a torba qofa si'a torba ka'a shawwadamuun immoo sirichaa miti nama hundarra jira cimaa namaa jabaa namaa jajjabaadhu jedha achumaan du'aayinaa godhi anillee akkuma kee ijoollee biyya rabaa fidadeen birree nyaatamee jira yaada keeyyatti mubaarakitti himadhu naan jedhu gaafa nakkisitti silaalummoo atileen nama cinqamaa jirtu. Maastarii maaltu buuse? Hedduu takka jaalatoo hedduu takka Tapha kaadha na fakkaatamu bee. Qabee jedha dafii gaggabaabsee dubbadha yeesaniini. Du'aayinaa godhi irra guddeessa du'aayitti fedha. Jiini ji'a Ramadaanaati. Birrii 40 siif liqeessa amma isin gaafa kana guyyaa kanan jedhu. Waggaa achitti waggaa asitti saatu ji'a ja'a tokkoon taane ji'a ja'a achitti yeroo muslii mijatu gaafa itti fudhatanaa kennitaa siin jedha birrii 40 siin dabarsa amma akkaawuntii keenyaa argi guyyaa borii immoo si qaqqabsiisaa siin jedha miidiyaa irra hin bawwaatiin suuraa kanatti tole. Maaluf teegaa ta'ee tollaa galchaa Maarkos hin jiree Maarkos birrii kee fataara kaa yaadama kafaluudha. Aantee jarri umas dawwatanii birrii kee. Abbaa koo kairoo kunoo qoy barreeffama isii agarsiisan kolfita qoy. Tulumbaluu feesbuukii koo jala yoom deemtaati. Tulumbaluu argeera abbaa ta'e. Birrii kee takka jedhee koomentii jala dhufe sagalee isaa dhaggeeffadhu mee deebi. Birrii kee isaa keetti kutadhee dhufe kairoo si ajjeese naan jedhee hadha immoo maxxansaa inni maxxansa ilaale kunoola. Feesbuukii irra qoy isin agarsiisa. Maal jedhee dubbisi ofii keeti. So amma kanaa dhaggeeffataa jirtaa? Umma duniyaa. Dhufaan jira waan lama caalaadha barana maqaan badanii jiraachuu mannaa balleessanii baduu caalaa game over umma duniyaa jechuun maal beekta ka yeroo jechuudha umma duniyaan. Ati tiktok irratti maaliif posting wal sagalee itti dabalte? Nyaara addati birii gola saafee kee nama jeesu wallahi raajii dhufaaran baran kaada baafate saamichatti namichi nama yoo golba malee takka nan bu'aa takka garuu baay'ee baala jedha beektaa. Abshir wanti hin dabatamne. Ijoollee liqirra jirra. Wanti hundumtuu Liqirra jirra kolfineen na dhugaatii itti fakkaatanii. Isaa mamne gaaragaa qabna. Nuuri keessaatii ija jaalala gaddaa jedhaa jirra bakka. Namni jaalatan guutuun keessan. Birrii 50 kaasaati. Kunis naa liqeessa. Warri immoo dhuftanii deeggarsa lakkee obboleessa keenyaatti giiftii fi bitneesii kennuu hin dandeenyu. Akkasumas si kennettanis immoo oolfaadha galatooma. Waaqayyoon koo liqiidha. Liqeeffadhee maallaqa ijoollee abbaan jalaa dhukkubee. Uzoon bitti si gaafanna jedhamuun barbaadu. Kanaatiif du'aayinaa Kana hubadhaa ol galaati birrii 50 kaasaa ji'a jaasii eegganna moo beesi jaallanna akka waan kennaaf kenna caala. Ol naa liqeessaaf. Hanga maastar sharafuddin deebuutti namni asirra jirtan itti fufsiisa takka Mubaarak. Siifan hin jirtu? Warri jalaa hoota lakkoofsa takka tokko dhaa seenaati waan dandeessan. Deebi'a maastar laan deemu. Hanga ji'a jahatti. Injira deemne. Baay'ee dubba dhuga. Maastar deebi'a. Shuur. Deebi'a yeena. Baay'ee obboleeyyan warras jala jirtan namni 588 as jala jirtan kuni akkuma beekamu Mubaarak birrii doolaara 25,000 nyaatamee ture. Yeroo sanatti waan mana kirbii deemuudhaaf birriin isaa dhokkatameef ijoolleen shamarran biyya Arawaa keessa jirtu birrii 100,000 namni 10 liqeesseefi jechuudha. Ji'a afur guutuu eeggatanii adda garuu tokko keessa baatee sababa kee abbaan koo du'aa jiru maallaqa sana akkamsiisuu ni qaba jettee kadhataanii jirti jechuudha birrii si deebite jechuudha sinii galee kanaafuu nuti asitti qarqaarsa miti kan gaafataa jirru kottaa Mubaarakiin qarqaaraa jedhaan jiru birrii 10,000 irraa hanga 100,000tti namni dandeessan kottaati liqeessaa fi ji'a ja'a keessatti ji'a ja'asitti bakka fiduun qabu ji'a ja'atti immoo nin kaffalaa gabbayeen hojjedhaa
kana booda jedhaa jira jechuudha. Sini galee waan abdate isaaf rabbitu beeka, rabbiin guyyaa jaatti isaaf buusu jechuudha. Jabaadha. Ifama guddaa sana of kulchaa obboleewwan asirra jirtanu ammas illee sagaleen kun jiroo ta'e takkaa yeroo jalqabaatii fi bilbila sagantaa laayivii galuu qophiin qabuun ture. Kunillee waan baay'ee natti dhaga'amiifanii mubee jechuun already nama onlaayinii beeku caalaa ani inni qaamaan wajjin nyaadhee hojjennu kee wajjin ciisee beeku nama beeka. Just amma kana taa'ee adduun qabu ture. Laayivii irra taa'ee tan yeroo jalqabaatii fi chaarjii kan koo bilbila qarshii 300ti. 300 moo 250 laata. Hin sobdinaan jedhu. Walumaa galatti laayivii irra taa'ee chaarjiitti kaa'ennaan olaanaa waan dabarseef yana buuse ammas yoona buusu baate takka ittuma fufnaan sisannee deemna. Mee mucaan maqaa Arabiffaatiin barraa'e kuni Muyitii Kaasiitii dubbadhu mee yaada gabaabaa koofan barbaada. Kookeet mucaa jettuuf akkaawuntii ergi mubee kookeet 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 sarchi godhiiti akkaawuntii dhaartii kunoo miseejiin na qaqqabee jira. Mee Muyitii Kaasii obboleettiin nu warra jirtu kun taaptaap godhaa warri kaan taaptaap godhaa isti hundi keessan natti mul'isaa mi taaptaabii keessan. Binti dubbadhu. Binti Muyitii Kaasii obboleettii qaalii Muyitii Kaasii kunoo si ergeen jira Kaasii Muyitii. Ashi. Namni biraammoo Muhammad namni biraa lakkoofsa barreeffadhaati ol seenaa. Already waan dandeessaa. Muhammad bagana gaannuuf obboleessa qaalii waan nuti dhagaa turte jedhee yaada sagaleen kelleen jeeqa yaada kee.